Chaayinaan sirna ittisa qilleensaa ammayyaa Iraan hidhachiisuuf ta'uun himame. Chaayinaan torbaan muraasa dhufan keessatti sirna ittisa qilleensaa haaraa fi ammayyaa Iraaniif geessuuf qophaa'aa akka jirtu CNN maddoota basaasa Ameerikaa wabeeffachuun gabaaseera. Akka gabaasleen mul'isutti Beenjiig misaayila farra xiyyaaraa Maanpads jedhaman karaa qaama sadaffaan Iraaniif dhiyeessuuf karoorfattee jirti jedhama. Meeshaaleen waraanaa kunneen xiyyaarota waraanaa fi helikooftoroota ta'uu akka danda'an himama. Akka dhaabbileen basaasa Ameerikaa jedhanitti Chaayinaan meeshaalee waraanaa kana eessaa akka dhufan adda hin baafnee fi karaa biyyoota sadaffaa yookiin michuu waloo isaanii fi Iraan ta'an gara Teheraan geejjibuuf yaalii godhaa jirti. Imbaasiin Chaayinaa Waashingten jiru dhimma kana irratti ibsa kenneen himannaa kana haalee dubbii bu'uura hin qabne jechuun dubbate. Dubbii himaan kun Chaayinaan qaama wal dhabdee kana keessatti hirmaate kamiifuu meeshaa waraanaa hin dhiyeessine. Odeeffannoon kunis guutumatti soba jechuudhaan haalani. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dhiyeenya kana biyyoota Iraaniif meeshaa waraanaa dhiyeessan irratti taarifa parsantii 50 akka kaan doorsisaniiru. Chaayinaan tarkaanfii akkanaa qofaan osoo hin taane sochii tokko gooteen marii nagaa Ameerikaa fi Iraan Islaamabaad keessatti gaggeeffameef waliigaltee malee xumurame akka gufatuuf duraanuu gahee qabdi jedhamuun himatamaa jirti. Chaayinaan tarkaanfii Ameerikaa fi Israa'el booda deebii Iraan kennitu hordofee waraanni babal'atee wal dhabdeen baha giddu galeessaa keessatti mul'atu kan hammeesse yoo jiddu seentummaa Chaayinaa madaallii humnaa akka jijjiiru madaalama. Waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan torbaan lamaaf dhukaasa dhaabuun torbaan kana hojiirra kan oole yoo ta'u jaarsummaa taa'uun Paakistaan waraana kana dhaabbataadhaan xumuruuf mariin Islaamaabaaditti gaggeeffameef abdii nagaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Iraanii fi USA maaliif fashalaa'e? Qabxiilee 4 ijoo taate barreeffama kana keessatti isinitti mul'ifna. Waliigalteen eessarraa haa jalqabu? Irratti waliif hin galle. Fakkeenyaaf Iraan akka waan hundaa dura qoqqobbiin dhiibbaa irraa ka'uu barbaadde. Ameerikaan ammoo Iraan dursitee akka haalduree USN keesse akka fudhattu barbaaddi. Kanaafuu haasaa jalqabuufu waliif hayyamamuu hin turre. Kanaafuu seensaratti waliif yoo hin galle mariin osoo hin jalqabamin xumurama jechuudha. Ajandaa irrattis wal dhabani. Fakkeenyaaf Iraan dhimmoota misaa'ilaa fi dhiibbaa naannoo irratti mari'achuu hin barbaaddu. Ameerikaan akka Iraan deeggarsa Hezbollah, Huutii, hidhattoota Iraaqiif Sooriyaa dabalatee akka harka keessaa fudhattu gaafatan. Iraan garuu kun dhimma Ameerikaa yaaddessuu qabuu miti jetti. Ameerikaanis gala bahaa keessa galuuyyuu hin qabdu jetti. Kun ammoo mariin sirnaan akka hin jalqabne taasise. Shakkii gamni lachuu wal irraa qabu. Wal amanuu fi wal amanuu dhabuudha. Fakkeenyaaf muuxannoo hanga ammaatti jiruun Iraan shakkii Ameerikaa irraa qabdi. Kanaafuu waan hundaa dursitee akka Ameerikaan raawwattu barbaaddi. Iraan gama Ameerikaatiinis sodaan yookiin shakkiin Iraan irraa qaban guddaadha. Iraan dhoksaan akka niikulaara oomishaa jirtu shakkii qaban. Kanaafuu dursa iccitii gabbisa yuuraaniyeemii fi kan bilchaate san akka waliigalteen addunyaatti gabaabsitu yookiin ammoo dhaabdu barbaadde. Iraanis qabxii kana gonkumaayyuu fudhachuu hin barbaaddu. Kana malees dhimma misaayilaa Iraan xiqqeessuu hin barbaaddu. Garuu USN kunis akka xiqqaatu barbaaddi. Jaarsummaa dandeettiin jiddugaleessummaa yookiin mariisisaatiin murteessaadha. Yoo biyyi akka Paakistaan jaarsummaa jidduu taate dhiibbaa gahaa gama lameen irratti uumuu isii daangeffamaadha. Kana jechuun qaamota lameen keessaa tokko irra amanummaa dhabuu dandeessi. Kun ammoo qabxii biraa kan marii danqu ta'a jechuudha. Walumaa galatti abdiin lola baha giddu galeessaa boqonnaa haaraa fida jedhame abdatame achumaan cilee bishaan buute ta'ee hafe. Qondaalli ministeera dhimma haja alaa duraanii fi seeneetara aangawaan siyaasaa beekamaan Ameerikaa John Kerryn afgaaffii miidiyaa TRT World waliin dhiyeenya kana taasisan irratti akkana jechuudhaan dubbatani. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun yeroo hedduu gadaa bulchiinsa pirezidaantota Ameerikaa afur gorsiisuun yookiin yaadota adda addaatti dhiyeessuun akka Iraan rukutuuf dhiibbaa guddaa godhaa kan turan ta'uu isaanii dubbatani. Akka qondaalli kun ibsanitti bara bulchiinsa pirezidaant George Bush, bara bulchiinsa pirezidaant Barack Obama, bara bulchiinsa pirezidaant Joe Biden fi bara bulchiinsa pirezidaantii Donald Trump bulchiinsa gadoota afran kanneen jechuun garuu immoo pirezidaantonni sadeen dabran dandeettii hubannoo siyaasaa fi muuxannoo bulchiinsaa akka gaariitti beekan waan ta'eef dogongorsiisuu fi yaada isaanii fudhachiisuu hin dandeenye osoo itti hin milkaa'in kan hafan ture. Bara bulchiinsa Donald Trump keessatti ammoo yaadaa fi karoora bara dheeraaf qabachaa turan hojiirra oolee fi isa aangawaan gameessi dhimmicha gadi fageenyaan
keessaa beekan kun ibsani.